Naqaalu mana gam qabta. Alam ganaattan jiraadha isinu karaa keessa jiraadhan almost mana kireeffadheen jiraadha garuu jaarrachuun koon yoo rabbi jedhe Agamma man hin qabdu manan qabuan konkolaataan kan koo konkolaataa amma oofu sana dura diasporaan naabite akkamitti naabite an biyya kanatti beektaa eddan konsertii hojjedhe maallaqa argadhe an albama kiyya hojjedhe waggaa lamaan booda biyya keessatti akkan hin hojjamne hayya hojjechuu qofa miti miidiyaa TV Oromiyaa irratti illee akka sirbi koo tokkichi hirran dabarre uggurame carraa Ameerikaa ittiin bahu argadhe Ameerikaa Awurooppaa Kaanaadaa Awustiraaliyaa irra deeme ummanni biyya alaa jiru naafaa jiraatu by the way kadhaa miti kanan deeme biyya alaas dandeetti kiyyaanan deeme ummanni konsertii kiyya seene acaaluu gargaarraaf osoo hin ta'in acaaluu waan jaalatuuf acaaluudhaan entertain taana jedhee seene ani immoo ummanni sun jaalala inni naa ibse hamilee inni naa kenne qofaa miti maallaqa seenee kaffalee seenee na laale Kaanaadaa deemee tuurii otoo gochaa jiru asii biyya irraa natti bilbilan abbootiin qabeenyaa Oromoo gara nama 5 moo 6 7 ta'uu danda'u beekan maallaqa walitti buusanii surprise na gochuudha makiina kan si bitan makiina kana bitan Hacaaluu Hundeessaa meeshaa birrii akkana fudhatee mana akkana qabaa waan akkana mootummaan tolchee fedhee oloolii miidiyaa hawaasa gubbaa bal'inaan sir deemu quba qabaachuu natti himtee turte namni gariin agartee taargetii inni barbaadu keessa yoo ati seenuu fi baatte waan barbaade jechuu danda'a ololli kun eessaa kaate betta warruma qaama mootummaa keessaa baate ololli kun okay maal kaayoon istuuf jirtu kaayoon si duub jirtu gaani yoo yaadu tarii warra mormuuf itti fakkaachuu danda'a maaliif jennaan waan hin calliseef achi keessa taa'ee fudhatama yookaan jaalatamummaa uummata bira qabdu kana qaamni dhabamsiisu achi keessa jiraachuu danda'a ka mormu keessa sin jira ka biyya bulchuu keessa sin jira an kana sirritti quba qaba beetta garuu dantaan hin qabuufan hin callise malee agaruna amma waan jiraayyuu uummata beeksifte fuulduraaf namooti shakkii qaban artistoota waan garagaraa taasifama artistoota namooti bebeekamoon bu'aa dhuunfaatiin deebi'anii yoo dhuga uummata dhoksanii mul'ata kanaaf artistoota shakkanii maqasanti baasan warra Hacaaluu Hundeessaa shakkuuf fuulduraaf Hacaaluun birriin jijjiiramaa jedhee fuulduraaf kashaku hamma yattiin ka fuuldura maal dhaamtaaf maal jettaan beetta hawwisoo keessatti hawwisoo mootummaan hooggantu kana keessatti artistii gameeyyii jira beetta ka sagaleen ajaa'ibaa Biftuu Oromiyaa keessa jedhe burqaa burraayyuu jedhe hawwisoodhuma mootummaan akka aadaaf turizimii of jalatti qabate artistoonni achi jalatti jira hacuucamaadha beetta artiin muudii barbaade artiin ayyaana qabdi beetta dabballeen gaafa kana godhi gaafa misooma irratti sirbi gaafa maaloo irratti sirbi gaafa siin jettu at artistii miti beetta amma wanti nurratti raawwatamaa jiru maal akka ta'e beetta akka dabballeen oppiidiyoo kanaan dura biiftuu Oromiyaa gochaa turte biiftuun Oromiyaa keessatti artistoota toonsii waami sagaleen isaanii kan si boochisu baay'ee jira beetta kanachi keessaa ba'anii guutuu biyyattii irratti beekamuu danda'an addunyaarra deemanii waa meeqa hojjechuu danda'an kana dabballeet isaan hooggan har'a waan ta'e yookaan eebbi waan ta'e yoo jiraate achirratti waa'ee misoomaa irratti waa'ee yookaan maal irratti jechuun waan ati irratti sirbitu hawwisoo keessatti dabballeetu sii kalaqa malee akka artistitti sii miti artistiin immoo miira hawaasa bal'aa miira hawaasa miiliyoonaan lakkaa'amu bakka bu'ee hojjechuu qaba malee miira murna tokko kan mootummaa biyya bulchuu miti yookaan kan mormuu miti 2015 gubbaatti maalan jiraan bahe akka war faranjootaa jechuu sirbi sun irratti uummata biratti fudhatama guddaa argatte achuma qabsoon Oromoo jalqabti qabsoo keessa waan hedduu keessa dabartee ijoolleen fuul sibeesii dubbatte gizee miilinee madaraash yookaan galma barkumee guddachaa sirbit suni madaraka irratti gizee seentuuf gizee buutu maalti si qunname akkuma beektu sana an emotional ture gara Harargee kana deddeebi'aa ture uummata keenya laaluudhaaf yeroon deddeebi'u sanatti bara jireenya koo keessatti akkasitti abdii kutadhee hin beeku maaliif waan wayyaaneen uummata keenya irratti raawwachaa turte sana argee walaloo sana akka jirutti Direedawaatti hin barreesse harka caalaa jechuudha Addisuu Araggaa kun natti bilbilaa ture
qophiin akkasii kun jira hin jira laayivii darbaan jeen addunyaatti darbaan jeen addunyaatti darbaa ayyee sanarratti hundaa'ee barreesse jechuudha. Erga addunyaatti darbe. Okay. Hin dhufee leetii ta'een dhufee iyyuu gaafa qophii sana. Dudduubatti haftee dhufte. Dudduubatti hafee gaafa dhufu. Artistoota kan akka Ittiiqaa kana ijoollee artistoota na dura seenanii perform godhan kana addisuun walitti qabee gorsaa ture. Gorsaa kam gorsi? Yoon dhufu Hacaaluu dhufte kootu ati sinaan jedhee asitti galii walitti qabuuf walitti dhufne malee protestii garaagaraa agarsiisuuf miti. Kanaaf kaayyoon nuti dhufneef galii walitti qabne uummata keenya buqqee utubuudha. Kanaaf iddoo kanatti ijoolleen mormii fincila diddaa gabrummaa kana agarsiisaa turan fakkaata. Alleetii ta'ee dhufe siin jedhe. Hayyee rakkoon hin jiru hin jedheen. San booda aannan seene maaliif akkuma dura siin jedhe sana waanan sirbu. Waanan sirbu guyyoo waariyoo yookaan dabballee mootummaa yookaan miti mootummaa inni ijoo waan akkasii miti kan naa filatu ana. Ergaa Hacaaluu waltajjii irratti dabarsu san qaamni hin barbaanne yoo jiraate Hacaaluu waamuu dhiisu. Erga dhufe garuu Hacaaluu waan gochuu qabu Hacaaluu qofaaf dhiisu. Waan akkana sirbidhanii sitti man isaan? Isaan yeroo sanatti sirbi koo jirraa ka jettu sun baatee turte. I think sirba biraa eegan. An baandiidhaan akka geerarsi seenu godhe walaloo sana fayyadamee miirri anarrattis uummatarrattis argitu sana waan yeroo sana fakkaatu ture. Yoo sana emotional ta'anii namoonni sintineedhaan ibsaan addaan citee security'n backstage natti marsee sana booda Shimallis dhufee ofitti naqabe. Addisuun dhufee innaa waltajjii irra baatu ati maraattaa hinaan jedhe namni rifateera. Shimallis ofitti naqabe erga goote bagatti cabsite naan jedhe. San booda suutuma suuta warra ijoollee suufii uffattu kun meeshaa shuguxii qabatanii backstage natti raran. Natti marsanii kana booda nutu si fudhatee deema rakkoo jiru wajjin jirtaa jedhan. Rakkoon jiraatee hin jiraanne handantaa kiyyaan turre yeroo sanatti. Baay'ee dhiphatanii konkolaataa kan kee fudhattee deemuu hin dandeessu jedhan. Baaksteejii karaa ittiin baatu Miiliineem Addaarash gaafa deemu namoonni qawwee qaqqabatanii dhaabbatan arge waraana. Federaalirraa? Federaalirraa. San booda nama Toofiq jedhamu amma protokoola muummicha ministeeraa ta'u beeku. Inni yeroo sana ijoollee amma gaardota sana mucaa hoogganaa ture fakkaata. Akkasitti jarrigaa akka dabarsanii na kennan bilbilaan rakkisaa akka turan qaama amma jijjiirama kana hoogganaa jiru kana yeroo sanatti aangoo irrattis ol hin baane agartee yeroo sana yeroo hamaa ture yeroo riskii ture. Dabarsinee hin kenninaa irratti lola hamaa ture erga uummanni bahee VAT jarri lammaa fa'aa biyyi fa'aa adda gaggeessaniin booda waraana na qobaatti na hambisanii VAT lamaan fudhatanii na gadan. Kasi dinqu keessa karaa boolee Mikaayilii kana na fudhatanii ce'an. Si mursiisuuf jechuu? Yaa waan ajaa'ibaa mursiisanii na fudhatanii badan bar. Makiinaa qulfiis narraa fudhatanii biraatti kenname waan hamaa ture. Yeroo sanatti wanti dhalate dhugaan jiru kana. Maal wanni isaan haasaan warri ijoolleen rafaa maal dhageette akka si miidhuu fedhan? Ijoolleen inumaayyuu mucaa Tasfaayee jedhamu tokko jira amma maqaa abbaa isaa Tasfaayee eenyu akka ta'e beeku dameetikaadha. Ijoollee Oromooti ijoolleen suni inumaayyuu na dudduuba bireeniin fa'a ture. Sibiiliidhaan uffatanii direesii fa'a. Almost amma waraanni hin banama jedhee eegaan turen. Reediyoo gochaa turu. Makiinaan hordofuu yeroo kate meetira akkasirratti rukutaa fa'a waliin jechaa turan. Parpasli si qabuuf dhufan jechuu isaan? Isaan na qabu maammaa dhufan jaratu kennuu dide. Good. Hojii hojjettu sun fakkeenyaaf madaraka irra cabsitee waan akkasii sun live irra dabarsu keeteef riskii sun fudhattee jirtu. Riskii sun itti gaabbitaa fakkeenyaaf. Ittiin gaabba. Riskii ani yeroo jalqabaaf miti kanan fudhadhee inni sun hamaa ture. Beektaa ani namattuu himne hiriyoonni kiyyan beekani haati warraan kiyyan beektu haadha warraa kiyya ulfa ji'a 7tu garaa jira. Kan daa'ima immoo kan wabiin waggaa 2 ji'a 5. Inni nu gaane agartee riskii kana maa dhaabbitti du'uu manna. Yoon du'es lafan siileessu namnu du'an qatu hin jiru beekta. In dhaamattee jecha dhagaa hiriyootan teennatti dhugataatiin beeku dhartaati dharaa jedhi.
duu danda'a maatii tiyyaan waan akkana kana yoon du'ellee kan tolcha itti dhaamattee beektaa dhaamatteedhaan dhuguma. Jechuun hiriyaa kiyya keessaa mucaa Ingiduu Cimsaa ka jedhamu jira. Inni hin beeka beektaa. Jechuun akkuma qoosaa godhee itti hime. Waan ani akkuma siin jedhe sana biyya alaa kana deddeebi'ee hojjedhee dhufe kana manatti ijaara jedhee lafa bibbite tokko jira. Alaqa kiyyaan. Isaan yoo waan akkasii uumame just kana godheedhee an qaama kiyya dhiqadhee rifeensa ofirraa ciree qaama kiyya guutuu dhiqadhee dhufe. Agartee milkaa'es gala jettee yaaddu gaa. Yoo kun ta'e haa ta'uu baate riskii ani gaafan fudhadhu ofittuun himu. Namuu kutannoo hamaa keessa ture waan ta'eef yeroo gaarii carra qabeessas waan ta'eef malee nan nyaatama ture. Nyaatamte turte yaayyuu baafatti. Jijjiiramiin dhufee Abiy Ahmad faana angootti hin dhufan. Atammoo haasawa irratti bilisoomni jedhee Hacaaluu Hundeessaadhaan si duula turan. Hacaaluu Oromoo isaati amma bilisoome gabaabsinaa deebis. An bilisoome hin jenne. Bilisoomne miti hin jedhe. Kanaan duras intervii Dajanee faana haasofne irratti dubbadheera. Mooneerra. Eenyuun TPLFin mooneerra amantus amanuu baattus. Daninnatiin wayyaanee Finfinneerra makiinaan ani oofu taargaa wal fakkaatu silvarii kalarii wal fakkaatu faana ni hordoftee sadii taate tamboo dhufte. Komishinar Dachaasaa Bitimaa amma komishinar jeneraal mangaagaa wayyaanee keessaa kan na baase isa. Otoo na qaban yeroo sanatti hidhaattuu nan geessan. I'm sure. Dachaasaa Bitimaa komishinar Dachaasaa Bitimaa yeroo san magaalaa Amboo keessatti isa ture. Jara kana qabe. Ka qabe daninnatoonni kun alaabaa baa'oo qabatanii boru akka jeequmsi ka'u waraqaa barreeffame maanfileetii qabatanii kaan hin facaasa halkan walakkaa kaan alaabaa baa bilisummaa Oromoo fannisa kaan footoo kaasa taargaa makiinaa fi jara yoo kana qabamte barsana Muktaar Kaddituu bulchaa ture Oromiyaa kan qabamte asii seetaappii mootummaan naannoo Oromiyaas hin beeka daninnatichi hin beeka gaderge ana ukkaamsuuf jennaani jara qabee ukkaamsee mana dhaaka'e amante jarre gadhiisii hin gadhiisuu irratti waraana hamaatu ture yoo sana OMN illee gabaasee ture waan kana beektu yeroo hamaa hammaataa ture jechuudha yeroo sun nama akkasiin kun fi kan kana fakkaatan warra harka nurra qabaa turan fa'aatu jira beekta walumaa galatti warra akkasiin jira akka waliigalaa akka fudhannu Oromoon saate ammatan cunqurs bar wayyaanii kee jirtirra waan gooma argatuma cunqursiya gammanuu jirte cunqursan mallee hin jira Oromoo cunqursaa jira kun jala sararame beekuu qaba okay Dr. Abiy Ahmad gaaffii Oromoon deebisne